irra deebi'uudhaan akkam jirtu fayyaa keessanii har'ammoo kutaan itti aanu kan wajjin ilaallu akkamittiin objektii tokko revolve goona yookiin meeshaalee asirratti argaman keessaa akkamiin revolve kan jedhu akkamittiin fayyadamna kan jedhudha. Revolving kana akkamiin fayyadamna kan jedhu ilaaluu fi jalqabaa objektii revolve gochuu barbaanne tokko frontii isaa kaasna jechuudha. Polyline filadhee tuun objektii akka kanaa kaasee jechuudha. Booddee objektii kana ofirra naannessuun barbaade. Akkuma barame kana south east yookiin south west yookiin jijjiira jechuudha. Akkas gaafan godhu karaa Z irra jiru kana yookiin Z irra jiru kana dura dhokatee kan ture amma ba'a jechuudha. Sana booddee kana maaliin godhaa objektii kanan ofirra naannessa jechuudha. Ofirra naannessuu fi mallattoo ishee kanatti hin bu'aa. Ishee gaafan itti bu'u maal naan jedhaa objektii kana filadhu naan jedha. Objektii revolve gochuu barbaadde yookiin ofirra naannessuu barbaadde filadhu naan jedha jechuudha. Sana booddee objekticha irratti click yeroo godhu sana booddee kana mirkaneessuu fi keyboardii keenyarraa enter itti bu'a. Enter itti gaafan bu'u maal jedha specify axis start point jedha. Axisii isa kamirratti naannessuu barbaadde yookiin axisii kamirra akka inni naannoo barbaadde kan jedhu axisii kanarra naannessuun barbaade jechuudha. 360 yookiin angiliin ittiin naannessu yookiin kofan ittiin naannessu kan hangasha jechuudha. Click gaafan godhu objektii kana fakkaatu tokkotu dhufaa jechuudha. Kanaaf akka salphaatti objektii bifa geengoo qabu yookiin bifa circularii qabu tulii revolve jedhamuun al tokkotti kaasuun ni danda'ama jechuudha. Kanuma irra deebinee tolaalleeti ituun koffasaa jijjiiree hoo maal ta'a kan jedhu iddoo kana revolve ittiin bu'aa. Enter yeroo jedhu axisii inni ofirra naannoo kana yoo ta'e fakkeenyaaf 180 walakkaa kanaatu ka'a jechuudha. Asirratti argitu yoo taatanii walakkaa isa duraatu ka'e jechuudha. Utuun immoo 90 gashee tokko afuraffaa isaatu ka'a jechuudha. Kan biraan immoo asuma irratti maal gochuu dandeenya? Gidduu isaatu uraa akka inni qabaatu yookiin hoolii akka inni qabaatu barbaanneeti. Fakkeenyaaf axis of rotation kan biraatu nasitti kaaseeti. Tuun kanarra naannessuu barbaade isheen kun raadiyeesii hoolii non-form gochuuf jennu sana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf revolve this object enter axis of rotation koomotuun kana taasiseeti maaltu ta'a jechuudha. Laayinii kanarra naannaa yookiin sarara kanarra naannaa jechuudha objektiin kun tarkaafan jedhu laayinittiin nuti sila kaasne ishee kanadha. Ishee keessaa balleessuu ni danda'a yoo barbaade isheerra naannaa jechuudha. Kana tuun istaayilii isaa tuun jijjiireeti akkuma asirratti argitanii solidiidha objektiin kun naannessinee ilaaluu ni dandeenya. Gidduun isaa uraadha jechuudha. Kanaafuu akka salphaatti objektii barbaadne revolve fayyadamne ofirra naannessinee objektii kana fakkaatu kan diskii wayii fakkaatu kaasuun ni danda'ama jechuudha. Kuni yeroo hundumaa vertikaalii filannee ofirra naannessina jechuu miti. Kanallee filachuun ni danda'ama. Revolve this object ituun amma kanarra naannessuu barbaade illee ni danda'ama jechuudha. Akka argitanii barbaadan filattanii naannessuun ni danda'ama. Siin gama kanaan ilaalle kana fakkaate jechuudha. Kanaafuu axis of rotation keenya jijjiirree abbaa barbaade naannessuu ni dandeenya jechuudha. So revolve these objects enter angle of rotation 360 jechuudha. Callisnee enter yoo jennee achirratti by default taa'ee kan jiru 360 waan ta'eef 360 nu hojjeta. Nu barbaanne jennaan angilii barbaanne hojjechuu dandeenya jechuudha. 360 maaltu itti fufneeti kana ta'a jechuudha. waan akkasiillee foormii gochuu dandeenya jechuudha.
Objektii kan biraallee kaasuu hin dandeenya irra deebine. Jalqaba kana kaasuu fi firoontiitti deebisuu qabna. Firoontiitti deebisnee booddee objektii kompleksii ta'e tokkotu kaasne akkas goone. Sana booddee kanatu rivolve gochuu barbaade jalqaba maaliin godhaa utuun immoo gidduu isaa akka inni uraa qabaatu utuun barbaadeeti iddoo kanatti raadiyeesii barbaanne kanaaf kana gidduun raadiyeesii hoolii sanaa ta'a jechuudha. Kanaaf kana maal goona jechuudha. Kana fira naannessuu yoo barbaanne akkuma barame iddoo kana dhufee rivolving filadha. Rivolvii gaafa filadhu objektii filadhu naan jira. Kana digirii 360 ofirra naannessuun barbaade yoo ta'e jaltaansee axis of rotation yookiin axisii wanti kun irra naanna'u utubaa wanti kun irra naanna'u murteessa jechuudha. Sana booddee enter gaafa jiru laayinii isheen akka axisiitti fayyadamne ishee kanadha. Ishee kana keessaa faddeessuu hin dandeenya. Sana booddee objektii kana solidiitti jijjiiruu fi kana yoo fakkeessine objektiin kana fakkaatu tokko akkuma salphaatti nu ka'ee argama jechuudha. Kanaafuu akka salphaatti objektii barbaanne kaasuu hin dandeenya jechuudha. Galatooma akkuma barame laayik godhaa, sabskiraayibis godhaa, hiriyoota keessaniif immoo waliif dabarsaa.